Satu narabayete injallisu aywaakako. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti namannaa. Ameen. Maqaan koo Abbaa Gabrielin jedhama. Maqaan koo Abbaa Gabriel Phaaphaasii godina Wallaggaa Lixaati. Egaa uummanni keenya biyya keessaaf biyya alaa jirtan akkam jirtu, nagaa keessanioo bakka jirtan hundumaatti nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha har'a fuula keessan duratti waan ba'eef haala yeroo ammaa kana keessa jirruuf gara boodiyaatti waan hojjechuudhaaf qophoofnee jirru uummata keenya abdiidhaan nu eeggachaa jirtan isin hubachiisuudhaaf. Egaa akkuma beekamu bara 2015 amajji gaafa 14 rakkoo Oromiyaa keessa jiru ilaaluudhaan mana amantaa Oromiyaa keessaa cufame dhaloota qubee afaan Oromoo malee oomaa waan tokko dubbachuu hin beekne gara mana amantaa keessaa yaa'aa jiru mana amantaatti deebisuudhaaf bataskaana cufamte banuudhaaf gaaffii uummata keenyaa bara dheeraa Sinodosii Itoophiyaa kana gaafachaa ture deebisuu waan dideef bara dheeraadhaaf gaaffii gaafannuyyuu barreeffamaanis karaa hundumaa gaaffii yeroo baay'eef yeroo dheeraaf gaafachaa turre abboonni keenya nu dura darbanis gaaffii baay'ee gaafachaa turanii Sinodosiin Itoophiyaa kun garuu gaaffii keenya kana gaaffii uummataa gaaffii saba guddaa kana deebisuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf jecha bara kana keessa abboonni keenya walii wajjin mari'achuudhaan walii wajjin mari'annee rakkoo jiru kana hambisuuf bataskaana cufame kana banuuf uummata badiyaa jiru kana gara Waaqayyootti deebisuuf furmaata isaa maal jennee waggaa 5-6 fedda irratti mari'annee booda bara baranaa kana bara 2015 amajji gaafa 14 sabaaf sablammii keessaa Oromiyaa duwwaatu hin ta'in sabaaf sablammii biyya keenya keessa jiran keessaa bakka rakkoon jiru ilaalamee abboonni 26 muudamaniiru jechuudha. Egaan akkuma beekamu abboonni 26 gaafa muudaman hundumti keenya xalayaan nuuf kenname hunduma keenyaaf kutaan lallabaa nuuf kenname gara kutaa lallaba keenyaatti deemne uummanni keenyas inni biyya keessaas inni biyya alaas uummanni keenya bakka jiru wayyaa adii uffachuudhaan gammaduudhaan ituu waliin qoodin amantaan ituu waliin qoodin nama kan ta'e hundumtuu gochaa kanatti gammaduudhaan nu simateera jechuudha. Egaan unis akkuma simatamneen hojii hafuuraa eegalleerra jechuudha. Hojii hafuuraa gaafa eegallu maaliif uummanni nu simate kun jalqabas yeroo muudamni kun geggeeffamu uummata kana filee nu dhiyeeffate jechuudha. Fakkeenyaaf anaan akka godina Wallagga Lixaatti uummata amantoota godina Wallagga Lixaa jirantu abboota keenya jiran keessaa kan nu bushuu danda'u, kan nu geggeessuu danda'u, kan nu tajaajiluu danda'u isa jedhanii anaan dhiyeessan jechuudha. Kanaaf akkuma uummanni filee na dhiyeeffatetti abboonni keenya immoo na muudan jechuudha. Egaa kun maa'inni fedha uummataa irratti hundaa'ee muudama geggeeffame jechuudha. Isuma kanaan wal qabatee anis gara uummanni na filatee na dhiyeeffatee akka muudamu uummata taasise akkan tajaajiluuf xalayaan naaf kenname Phaaphaasii godina Wallagga Lixaa taateetta jedhameen gara godina Wallagga Lixaa deemee uummanni alaaf mana hundumtuu na simate jechuudha. Isa booda gaafa tajaajila hafuuraa jammarru warri saba Oromoon morman sabaaf sablammiidhaan morman fayyina saba Oromoon jaallan Oromoon mootummaa Waaqayyootti akka galu warri hin barbaanne warri amantaa siyaasa godhatanii siyaasa immoo amantaa godhatanii dinagdees amantaa godhatanii amantaa immoo dinagdee godhatanii ittiin jiraachaa bara dheeraadhaaf turan ammas gammachuu saba keenya isa sabi keenya wayyaa adii uffatee gammade kana isaan immoo saba keenya irratti wayyaa gurraacha uffachuudhaan mataa addachuudhaan kan baay'ee nama gaddisiisu mushurraan eerumtee torban bulin mataa addatteetti
Saba Oromoo sabaaf sablammin maaliif mootummaa Waaqayyootti gala? Maaliif afaan isaan tajaajilam? Maaliif dhaloonni kun dukkana keessaa ba'u jedhamee kaayyoo itti himame sanaan qajeelfama kennameef sanaan hundumtuu wayyaa gurraacha uffadhaa, mataa addadhaa, bataskaanni wayyaa gurraacha haa uffattu jedhanii labsiin darbe sun labsi sana qabatanii sabi Oromoof sabaaf sablammiin mootummaa Waaqayyootti akka hin galle mushurraan misirroon heerumte torban hin bulin wayyaa gurraacha uffatte mataa addatteetti. Kun seenaa keessatti galmaa'ee kan taa'e jechuudha. Isuma kanarraan kan ka'e egaatii gara mana amantaati gara mana mootummaatti jedhanii mootummaa galagashinaa mootummaa tokko na godhe kan jedhu mootummaa irratti ka'an jechuudha. Mootummaan keenya kanan goone. Mootummaan keenya dhimma amantaa keessa seenee ati akka itti paappaasii muudii ati immoo akka itti paappaasii shaarii jechuu hin danda'u mootummaan keenya. Heerri isin daangessa waan ta'eef heerri mootummaa lafa taa'ee jiru mootummaan amantaa keessa seenu amantaan immoo mootummaa keessa seenu kan jedhu waan jiruuf mootummaan keenya kana keessa seenne jechuudha. Isaan garuu akka waan mootummaan kana keessa seene nuun dirqamaan muudee biyya balleessaa jirutti ortodoksii balleessuuf deemaa jirutti fudhatanii beeta mangistii deemneetu masaraa mootummaa deemne mootummaa galagashina kan jedhu alaaf manaaf biyya alaati iyyuutti kaan wacuutti kaan jechuudha. Isuma kanaan wal qabatee mootummaan dhimmi kun araaraan akka dhumu Yekkaatit gaafa 8 abboota keenya nu muudan sadan waamee walii wajjin mari'achuudhaan qabxii tokko hanga 10 jiru irratti walii galanii amma gimboota rikaba kaayinaati kan jedhamu amma gimboota walgayii paappaasotaatti kottaa asturaa wal bira turan jedhanii dhimmi nageenyaa mootummaa nageenya biyyattiif jecha amma gimbootitti asturaa gimboot booda beekamtiin isiniif laatameetu gara godina lallaba keessanitti deemtu nuun jedhanii qaammee nageenya mootummaa as nu fidan jechuudha. Kun gaariidha. Innis maaliif nageenyaaf jecha jechuudha. Mootummaan amantaa keessa seenuuf utuu hin ta'in mootummaan kan nu waame amantaa keessa seenee ati tajaajiluu hin qabdu ati immoo tajaajiluu qabdaa nuun jechuuf utuu hin ta'in nageenya biyyattiif jecha akka hin dhufne amma gimbootitti as teenyu nu taasiseera jechuudha. Unis kanuma qabannee nageenyaaf jecha walii galteetu caala jenne wal hubannee walii wajjin deemutu caala isa jedhurraan kan ka'e unis as dhufneerra jechuudha. Hunduma keenya ana duwwaatu hin ta'in abboota keenya godina lallabaa qabannee hojii hafuuraa geggeessaa jirru akkasitti qaamni nageenya mootummaa nu fide jechuudha nageenyaaf jecha. Unis amma gimbootitti as teenye Waaqayyoon kadhachaa uummata keenyaanis jajjabaadhaa jechaa mootummaan nurratti dhiibbaa fiduuf miti. Mootummaan nageenyaaf jecha kana godhe karaa amantaa dhiiftanis gara biraan rakka hin deemne kaayyoon keenya kaayyoo amantaaf kaayyoo amantaa kaayyoo lubbuu fayyisuu duwwaadha jennee uummata keenya tasgabbeessaa amma gimboot walgayii paappaasotaa sinodosii geenyeerra jechuudha. Egaa sinodosiin gaafa ga'u warri gaafa wayyaa gurraacha nurratti uffatanii mataa nurratti addatanii amma immoo diraamaa biraa hojjetan jechuudha. Isaanis maal jedhanii mootummaadhaan kan walii galame booda barreeffamaan dhiyeessuu dandeenya. Gimboota irratti beekamtiin nuuf kenname akka mana amantaa keenyaatti seeraaf heera mana amantaa keenyaatti madaalamnee akka gara muudammi keenya beekamtiin kenname gara godina lallaba keenyaatti deebinee saba keenya tajaajiluuf kan walii galame walii galteerra taa'ee jiru suni lakkoofsa 6ffaarra kan jiru sun isa dhiisanii aasaa biraatti kaan jechuudha. Maal jedhanii jarri kuni diina amantaati jarri kuni seera ala jarri kun biyya balleessanii nama ajjeesaniiru kan jedhu waan baay'ee odeessuutti kaan. Akkuma beektan anaanis ta'u obboloota koo walii wajjin muudamne kan baanne gara uummata keenyaa deemne fannoo gooftaa keenyaati. Fakkeenyaaf akka godina Wallagga Lixaa akka Agarsibkatii kootiitti namni du'uumini dubbiin ka'uumini bishaan burcuqoo keessaan dhangalaane. Bishaan burcuqoo keessaan dhangalaane. Uummanni Kiristaan, Musliim, Waaqeffataan, Protestaantiin nama kan ta'e hundumaatu gammachuudhaan fudhate. Dheebuu bara dheeraa gaaffii bara dheeraa waan ta'eef. Isaan garuu nama ajjeesanii, nama diiganii, mana cabsanii, mana hin cabsine. Fakkeenyaaf an kan haasa'uu danda'u waa'ee godina kan kootii waan ta'eef akka Wallagga Lixaatti manni cabe hin jiru teessoo paappaasii kan ijaarrate uummata
kan banee xaragee qulqulleessee itti nagashees uummata jechuudha. Kan ijaarrates uummata, kan banee itti nagashees uummata jechuudha. Kan hin tajaajilus uummata jechuudha. Kanaaf badiin tokko hin geggeeffamne. Isaan garuu akka waan biyya balleessineetti. Asirratti gara Shaashamannee yoo fudhanne gaafa abbaan Shaashamanneetti ramadaman gaafa isaan deeman kan meeshaa mana amantaa keessa gashanii mana amantaa keessaa gadi dhukaasaa turan isaan malee abbaa asii deemetu meeshaa qabatee deeme miti. Abbaan asii ramadamee deeme fannoo Kiristoosiin qabatee deeme jechuudha. Garuu Shaashamannee bataskaana sana keessatti achi keessaa meeshaa kan dhukaasaa turan isaan kana jechuudha. Gala gashanii garuu Shaashamanneetti nama baay'eetu du'e. Nama kan ajjeesan isaan. Meeshaa mana amantaa kan gashan isaan. Namni akka du'u biyya akka jeeqamu mootummaan akka raafamu kan godhan isaan malee nu miti jechuudha. Unkaayyoon keenyas mootummaan akka raafamu namni akka du'u biyya akka jeeqamu miti jechuudha. Egaan isumarraan kaasee akkuma jalqaba dubbachuudhaaf yaale sana dheengadda gaafa caamsaa rikiba kaanatti jedhamu kana walgahii phaaphaasotaa sinodoosii nuun dhiisaniitu namoota biraa gaafa akkas jennu abboonni keenya hiriyoonni keenya maaliif muudamanii min baga muudaman. Abboonni keenya kan muudaman baga muudaman. Maaliif bataskaana tajaajilaa turaniiru, dadhabaa turaniiru, wal beennaa jechuudha. Baga muudaman garuu deemsa abboota sana muuduuf utuu hin ta'in deemsa gaaffiin Oromoo akka hin deebine, gaaffiin sabaaf sablammii akka hin deebine taasisuu waan ta'eef nuun asitti nu dhiisanii ammas nuun addanatti nu dhiisanii ulaagaaleen tokko ifa kan ta'etu hin bahin. Fakkeenyaaf dorgommiitu ta'e illee una akka keenyatti akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti aangoon lubummaa lama kennamu. Aangoon lubummaa tokkuma kennama jechuudha. Macaafi mana amantaa keenyaa maal jedha? Aangoon lubummaa inni si'a lama kennus inni si'a lama fudhatus lamaanuun isaaniiyyuu mana amantaa keessa abaaramanii kan ba'an ta'uudha. Inni kennus inni fudhatus. Kanaaf aangoon lama hin jiru jechuudha. Unammatu isaan barna caamsaatti nu waaman ta'eyyuu lammata mataa keenya harkaan ka'an. Maaliif abboonni keenya nu muudaniiru macaafa keenya irratti akkuma jedhu sana booda barreeffamaan nan dubbisa. Phaaphaasiin lama yookaan sadii ta'an monokkosaati qomosaati keessaa filanii muuduu danda'u jedha. Isuma kana bu'uureffatanii abboonni keenya nu muudaniiru waan ta'eef harka mataa koorra lammata harka ka'anii dibatana dibuu hin danda'an jechuudha. Aangoon lubummaa aangoon phiphisinaa lammatan kennamu waan ta'eef. Aangoo phiphisinaa kan lammata kennus kan lammata fudhatus doogimaa mana amantaa keenyaa diigeera jechuudha. Doogimaa jechuun immoo kallattumaan sagalee Waaqayyoo sagalee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos jechuudha. Namni tokko diiguu hin danda'u. Doogimaa sinodoosiin sirreessuu hin danda'u. Doogimaan qannoonaa miti. Sinodoosiin kan sirreessuu danda'u qannoonaadha. Doogimaa eenyu tokko sirreessuu hin danda'u. Doogimaan shaara jechuun dhaabbata sun diigame jechuudha. Kanaaf Phaaphaasii jalqaba muudame inni muudus inni muudamus jedha macaafi. Tatanageessa irratti inni muudus inni muudamus. Macaafa keenya baay'ee Didisqiyaa kan jedhamu jira. Matsaafa Tizaas kan jedhamu jira. Qalamenxoos kan jedhamu jira. Booda barreeffama nan dubbisa. Isaan kuni kan lafa nuu ka'an seera sana dubbadhe jechuudha. Isuma kanarraan kan ka'e jarri kun nuun addinatti nu dhiisanii ituu nas jirru warra fedha isaanii ta'u filannoo iftoomina hin qabne filannoo sabi hin beekne filannoo uummanni hin beekne filannoo uummanni keenya hin beekne filannoo dhossaadhaan malaammaltummaa qabu filanii uummata keenyaan isinii muudneerraatii kana fudhadhaa kana fudhattuu jechaa jiru jechuudha. Egaan akkuma jedhamu unni akka kootti kan dubbachaa jiru ammanii seera macaafaa fi seera mootummaa biyya keenya jiru heera mootummaarra kan taa'in dubbachaa jira. Innis maal jedha? Qeen keessatti dhaladhe uummata na guddise aadaasaaf duudhaasaa safuusaa uummatan beeku uummata na beeku eenyummaa koo beeku qe'ee koo beeku abbaa koo haadha koo bakka itti dhaladhe uummata beeku sana tajaajiluuf kan naa iyyame Waaqayyotu naa iyyame seera mootummaaf heera mootummaatu naaf iyyame jechuudha. Afaan koon tajaajilu. Amman kan hin gaafachaa jiru Gondoriin nan deemachaa jiru, Goojjamiin nan deemachaa jiru, Baardaariin nan deemachaa jiru, Daseen deemachaa jiru, Dabra Biraanin nan deemachaa jiru,
Kafaa, Dabuu, Walaayittaa, Hawaasaan deemachaa hin jiru. Qeen keessatti dhaladheen amantaa koo qabadhee bataskaan abboonni koo ijaaran, armoonni koo ijaaran, obboloonni koo ijaaran keessattan Waaqayyo koo isa waaqeffadhe bilisummaan tajaajilaa jechaan jira. Kun immoo anatu humnaan dhufeen isin tajaajilaa jechaa jiratu hin ta'in uummata na beekutu, uummata saba filatee na dhiyeeffatetu kottu nu tajaajilii naan jedhee na ergate. Isumarraan kan ka'e amma ammaatti gaati inni caamsaatti geggeessan kun kan keenya afee unuunas ka'anii akkuma jedhamu kamoonyi gwaaroo moofari qorraxaal isa jedhan sana nuunachi fidanii as nu ka'anii mootummaa gojoomsanii mootummaa gojoomsuudhaan hojii malaammaltummaa nurratti hojjechuudhaan nuunas ka'aniitu hojii biraa hojjechaa jiru jechuudha. Kanaaf aan kan dubbachuu barbaadu kaayyoon keenya inni guddaan Sinodosii Oromiyaatiif sabaaf sablammi hundeessine gaaffii saba keenya amma dhumaatti deebisuudha jechuudha. Ammas an Abbaa Gabriel miseensa Sinodosii Oromiyaatiif sabaaf sablammi jechuudha. Egaan ammas kan dabarsuu barbaadu kan isaan odeessaa jirantu jira. Kanumtarraa akkana sitti dhiyaadhe dubbadhuuf na kaasemaa inni warri akkas godhan kun warri wayyaa gurraacha nurratti uffatan mataa nurratti addatan kun warri ulaagaalee dhokataa ta'en ituu ulaagaalee tokko hin baasin akka walitti dhiyaataniif akka wal jaallataniif bor saba keenya adoochuuf warra muudama mataa isaanii akka yaada namaatti geggeeffatan kanatu har'ammoo waan biraa odeessaa jiru jechuudha. Gaafa godaa uummanni keenya abbaan keenya nuufa dhufu abbaa keenya barbaanna dhalataa keenyaadha mucaa keenyaadha afaan isaa beennaa itti dheekkammannaa hin gorfannaa nutu beeka waa'ee isaa qe'ee isaa beennaa amantaa isaa beennaa qulqullummaa isaa beennaa barumsa inni baratee jiru beennaa jedhanii gaafachuu uummanni keenya uummanni koo ijoolleen hafuuraa na gaafachaa jiran maal jedhanii odeessaa jiru. Abboonni as jiran paappaasonni amajji gaafa 14 muudaman ofii isaaniin phephisinnaa isaanii gadhiisanii birriin kaffalamee fi deemaniiru waa'ee maalii wacaa jirtu waa'ee maalii gaafachaa jirtu jedhaniitu uummata keenya joonjessaa jiru jechuudha. Egaan uummanni keenya biyya keessaaf biyya ala jirtan keessumaa ijoolleen koo ijoolleen hafuuraa godina Wallagga lixaa jirtan magaalaas baadiyyaas kan jirtan kan na hubachuu qabdan an abbaa keessanidha. An amma gaafa lubbuun koo dabartutti amma gaafan aarsaa lubbuu isiniif kaffalutti abbaa keessanidha jechuudha. Maqaan koos Phaaphaasidha. Maqaan koo Abbaa Gabriel jedhame isa muudama koo eenyu tokko narraa kaasuu hin danda'u. Muudama koo eenyu tokko narraa kaasuu hin danda'u. Ani Phaaphaasii keessanidha jechuudha. An Phaaphaasii godina Wallagga lixaa Abbaa Gabriel jedhama jechuudha. Birrii tokkos nama harkaan fudhanne birrii fudhachuufis hin kaane kaayyoon koos birrii fudhachuu min gaaffii uummata kooti gaaffii abboonni keenya baay'een gaafachaa du'an armoonni keenya baay'een gaafachaa du'an dargaggoonni baay'een gaafachaa du'an shamarran baay'een gaafachaa du'an ammas gaafachaa jiran gaaffii hafuuraa bilisummaadhaan akkuma sagalee Waaqayyoo jedhu bilisummaadhaan akka jiraattaniif Waaqayyo bilisa isin baase akkuma jedhu qulqullichi Phaawulos Galaatiyaa irratti uummata gaaffii amantaa gaaffii bilisummaan waaqeffachuu gaafattan kana an gaaffii keessan kana qarshiidhaan hin gurguru. Gaaffii keessan kana aangoodhaan hin gurguru. Gaaffii keessan kana qabeenya addunyaa kanarra jiruun hin gurguru. Kan inni isiniif godhu kan hin gochuu danda'u lubbuu koo dabarsee isiniif kennuuf qophaadhaan. Sa'aatii kana booda waan dhufu hin beeku amman garuu dhugaa jiru mul'ise haqa jiru mul'ise uummata koo isinii wajjin jiraachuu koo akkuma duraan waadaa isiniif seene isin filattanii gaafa dhiyeeffattan gaafan muudamee gara keessan dhufu waadaan isinii gale qaba uummata koo. Innis maalan jedhee yoo ta'e Waaqayyo iyyame taanaan ogummaan qabuunin abbummaa koon isin tajaajila. Akkan abbummaa koon isin hin tajaajille rakkoon garaagaraa jiraannaan immoo hidhamuu koon isin tajaajila. Hidhamuurra darbee immoo rakkoon gara du'aatti na geessu jiraannaan immoo isin salphachuurra uummanni koo garboomuurra lubbuu koo dabarse isiniif kenneen siidaa koo ilaaltanii akkasin Waaqayyoo waaqeffattan bilisummaa amantaa qabattanii jiraattan isiniifan ta'a lubbuu koon dabarse isiniif kenna akkuma jedhee waadaa isiniif seene kana ammas kanumarra jirachuudha. Ammas yoo daandiin baname dhufee isin tajaajiluu hin barbaadu. Dhufeen isin tajaajila uummata koo. Daandiin biyya lafaarraa hin banamu cufamaadha taanaan garuu hidhamuu koon isin tajaajila. Hidhamuurra darbee du'a dhufa taanaan immoo sa'aatii ammaati kaasee
sababa keessaniif sababa amantaa kooti wareegama lubbuu fudhachuudhaanan isin tajaajila. Isin immoo kaayyoo koo akka bakkaan naa geessan. Kaayyoon koo maa inni? Uummanni koo qaama siyaasaatu hin ta'in gara siyaasaatti tun gorin amantaa qabate, amantaa Ortodoksii Tawaahidoo qabate amma dhumaatti akka deemu sagaleesaan, afaansaan, loqodesaan, duudhaasaan, safuusaan, eenyummaasaan kabajamee amantaa bilisummaadhaan qabate kan akka waaqeffatu amma dhumaatti akka deemu waan ta'eef isinis yoon jiraadhe isinan tajaajila abbaa keessanii, yoon hidhame isinan tajaajila hidhamuu kun dhiphachuu kun, yoon du'e isinan tajaajila siidaa koo dhaabbadhaatii amantaa keessan ejjennoodhaan qabadhaa, tokkummaa qabadhaa, hin garboomina. Amantaa jechuun garbummaa miti waan ta'eef, amantaa jechuun bilisummaadha waan ta'eef eenyu tokko isin garboomsuu hin danda'u. Yoon jiraadhe isinan tajaajila, yoon du'e immoo siidaa koo ilaalaatii amantaa keessan qabadhaa, kaayyoo koo bakkaan naa ga'a jechuufan har'a fuula keessanitti ba'ee biyya keessas kan jirtan, biyya alaas kan jirtan, Sinodoosiin Oromiyaaf sabaaf sablammii diigameera warroonni jedhan waan diigamu hin dhaabnuun hafuura qulqulluudhaan dhaabbanne. Sinodoosiin Oromiyaaf sabaaf sablammii hin diigamu, yoomiyyuu hin diigamu. Namni jijjiiramuu danda'a. Namni birriin bitamuu danda'a. Namni qabeenya biyya lafaan bitamuu danda'a. Aangoodhaan bitamuu danda'a. Garuu kaayyoon keenya Sinodoosii Oromiyaaf sabaaf sablammii yoomiyyuu hin diigamu, dhaabbatee jira. Isa kaan immoo har'a baay'een dubbadhu qophaa'aa jirra. Gara fuula keenya duraatti waan guddaa hojjechuuf deemaa jirra. Yoo an du'e abboonni koo afan waan guddaa hojjetu, yoo hidhame abboonni keenya afan waan guddaa hojjetu, hojii guddaa hojjechuuf qophoofne jirra waan taaneef isin biyya keessa kan jirtan, biyya alaas kan jirtan jabinaan, ciminaan, wal hubachuudhaan, tokkummaadhaan jabaattanii amantaa keessaniif amantaa keessan bicha qabattanii musliimaa wajjin, Protestaantii wajjin, waaqeffataa wajjin, nama kan ta'e hundumaa wajjin jaalalaan akka jiraataniin dhaamsa abbummaa kooti isiniif dabarsuu barbaada. Keessumatti ijoolleen koo, ijoolleen hafuuraa godina Wallagga Lixaa kan jirtan, magaalaas baadiyyaas kan jirtan, abbaan keessan anaadha. Abbaan keessan ana abbaa Gabreelidha. Sagalee koo dhaggeeffattanii qajeelfama koo fudhattanii bataskaana isintu ijaarrate, mana isintu ijaarrate, taabota isintu gashate, amantaan bilisummaadha. Sagalee koo dhaggeeffattanii qajeelfama abbummaa narraa fudhattanii amantaa keessan qabattanii akka dhaabbattaniin dhaamsa abbummaa koo isiniif dabarsuu barbaada. Waaqayyoo hunduma keenya nu haa eebbisu. Biyya keessa biyya alaa kan jirtan Waaqayyoo isin haa eebbisu. Galatooma. Alata godina Kedda Wallagga ana Dadhawa Bara akkasumas bataskaana Dabra Gannati Yesuus keessatti maladhe amantoonni ijoolleen keenya hafuuraa biyya alaatiif biyya keessa jiran hundinuu nagaan Waaqa keenya Gooftaa keenya Fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos isinii wajjin hunduma keenya wajjin biyya keenya wajjin haa ta'u jechaa haala yeroo ilaalchisee ibsa kennuudhaaf waan dirqameef iddoo kanatti dhiyaadheera. Egaa akkuma sila ibsanii dhalootaan biyya Lallabaa yookaas godina Kedda Wallaggaa ana Dadhawa Bara bataskaana Dabra Gannati Yesuusitti kanan yeroo ta'u achumatti barumsa eegallee iddoo adda addaattis barannee achuma anaafuu Dadhawa Bara jedhama yeroo dheeraaf waggaa 14 kan caaluuf tajaajilaa ture. Godina Kedda Wallaggaattis hojii gaggeessummaadhaan akkasumas godina Lixa Wallaggaattis hojii gaggeessummaadhaan hojjechaa ture. Gara mana lubummaa waliigalaa yookaas Qeelaa Beeta Kineettis jedhamutti fi amma hojjetutti sadarkaa kanarraan ture. Egaa haala yeroo ilaalchisee kan akkuma maqaa korraan isin ibse amajjii 14 Phaaphaasota Oromiyaa fi sabaaf sablammiidhaan muudaman keessaa isa tokkodha. Iddoo Remedii hojii kootii biyya Lallabaa Wallaggaatti Naqamte. Egaa ibsa kana kennuuf kan dirqamneef iddoo kanatti argame haala yeroo ilaalchisee
calqabuma guyyaa muudama keenyaatti kaasee roora nurra ga'uuf lolola adda addaa nurratti gaggeeffamuuf amma onaattis nurraa dhaabbachuu waan didee fi uummata keenya jiraachuu keenyaafis sadarkaa irra jirruufis qabsoon kun sadarkaa irra jirus uummata keenyaaf ibsuun dirqama waan ta'eef kanaaf ibsa kana kennuuf kan dirqamne. Egaa akkuma beekamu sababiin muudama abboota amajjii 24 naa wajjin muudaman abboota 26 ta'anii muudamneef sababii guddaan rakkoo mana amantaa, rakkoo kiristaanotaa, rakkoo biyya keenyaa ilaalchisee uummanni keenya kan isa tajaajilu dhabee, kan isa ilaalu dhabee, abbaa dhabee tamsa'ee yeroo nageenyaa kan isa jajjabeessu hin jiru, kan isa araarsu hin jiru. Yoo nageenyi rakkoo nageenyaa jiraate keessaa baqatanii bahuu duwwaa waan ta'eef, lafa nageenyi jirutti duwwaa godaanuu waan ta'eef, uummanni keenya immoo abbaa dhabee, geggeessaa dhabee, bulchiisa gaarii dhabee, mana amantaa keessaa godaanee amantaa jijjiirratee, inni amantaa isaa jijjiirrachuu hin barbaanne immoo bakkee onaa keessatti akkuma hoolota tikee hin qabne bakkee onaa keessatti joonjaa waan jiruuf utuu kun ta'ee jiru uummanni keenya tajaajilamuutu barbaadu, qooqa isaatiin lallabamuutu barbaadu, qooqa isaatiin buluutu barbaadu, kana dhabee dheebuu kanaan bahee waan deemaa jiruuf manni amantaa keenyaas maqaa isheedhaaf hin malleef, ilaalcha isheedhaaf hin malleef hamma argachuu dandeessutti seenaan ishee jijjiiramee amantii amaluutu amantii akkasii amma jedhamtu birasiitti ga'ee rakkoo baay'eetu ture. Hamma uummati badu kana, hamma sabi buqqa'u kana, hamma bataskaanni cufamu kana, hamma lubootiif amantooti godaanan kana wiirtuu mana lubummaa waliigalaa kana irratti kilaabii Tigraatiitti waggaa waggaan kan dhiyaatu uummata miliyoona akkasii deebisnee wangeela babal'isnee mana amantaa cufame bannee jedhaniitti badhaasamu warri biyyicha geggeessan aangoodhaan qabatan faayidaadhumaan qabatan waan ta'eef simmayyuu uummaticha kun ta'in kan barbaadame faayidaa biyyicha keessa jiru fayyadamanii ittiin maatii isaanii, ittiin sanyii isaanii, ittiin gosa isaanii ittiin tajaajiluuf guddisuuf nama isaan fakkaatu guddisanii isa isaan hin fakkaanne immoo ittiin cabsuuf koloneeffannaa mana amantaa keessa galchanii itti fayyadamaa waan turaniif gatii uummati godaa banu gabaasa sobaatiin asitti badhaasamu, gatii bataskaanni cufamtu gabaasa sobaatiin hin barsiisne itti badhaafamu, gatii nageenyi dhabamee biyya keessatti amantaatu addaan qoodin biyyi keenya yeroo nagaa dhabdutti, yeroo namni du'utti, yeroo namni qalamutti, yeroo namni buqqa'utti itti badhaasamu nageenya buusne jedhanii rakkoon sun illee akka innasitti dhiyaatee dubbatamu hin barbaadan. Wanti biyya keessa jiru kan biraadhaan geggeessaa turre, tajaajilaa turre itti dhalannee dhufne waan ta'eef rakkoon biyya sanaa kan biraadhaan wanta sitti gabaasamu waan kan biraadhaan gadi bu'ee namni ilaalu hin jiru, iyya saba kanaa namni dhaggeeffatu hin jiru. Yeroo hunda sobaan calqabamee sobaan xumura, sobi sun ammoo naannurraan qaban waan saaxilameef, waan bakkee ba'eef, waan soba dukkana keessa deemutti waan aduun itti ba'eef hamma yoonaa ololli sun irraa qabachuu hin dandeenye. Kana taa'ee dhaggeeffachuu kan hin dandeenye qaamoleen mana amantaa biyya keessaa waliigalan hundumtuu ijaaramanii yeroo iyyataan gaafatan rakkoon bataskaanaa nuuf furamu abbootiin qooqa biyya sanaaf aadaa saba sanaa beekan nuuf muudaman yeroo jedhamu achi nurraa fuudhaa deemaa uummati maal fidaa sabaan hin doorsisinaa jedhame kaleessa garuu nun gaafatan jedhame sobaan calqabanii sobaan tuquru isin hin jedhe akkuma calqaban hin iyyatamne iyyatamtu kun nu bira hin geenye jedhan nummoo hin jirre waajjira sana keessa qaama iyyatu keessaa nummoo tokko ture hin eegame homaa maal fiddi duwwaa ta'e. Kanaaf hamma bataskaanni badutti, hamma uummati badee raawwatutti, hamma isaan itti asii gabaafatanii itti fayyadamanitti taa'ee ilaaluun waan hin dandeenyeef sinodasiin Oromiyaaf sabaaf sablammiidhaan abbootii galateeffamuun abbootiin sadan fala bataskaana kanaa kaa'uudhaaf jecha muudame geggeeffame yeroo baala walii gadaamitti.
innis isaan iyyisiise maaliif iyyuu 4 kiiloo malee saaka waan hafuura qulqulluun hin buune 4 kiiloo malee waaqayyoon jiru warra 4 kiiloo malees waaqayyo nama muuduu hin danda'u yoo muudame sirrii miti waan ta'e hafuurri waaqayyoo finfinnee 4 kiiloo fi piyaassaadhaan waan daanga'u fa'itti waan amananiif iddoo biraatti muudamuun sirrii miti isa Ameerikaatti muudame dhufe immoo fudhataniiru wajjin ta'u eenyu akka muude akkamitti akka muudame hin beekne utuu wala waggasanii utuu wala baaranii muudama seeraan alaa geggeeffamaa kan ture lafannitti calqabe hin beekna isa wayyaa isaanii jala keeyatu isa kan Oromiyaaf sabaaf sablammii garuu isa qulqulluutu xuraadha isa qajeelaatu jal'aadha dhugaasa dubbachuuf yoo barbaachisu waan ta'uuf hin jiru kana caalaa waan ta'eef tokkoon isaanii maqaa dhabuun barbaachisu malee itti akka isaanitti muudaman sirrii akka hin taane muudamni isaanii seera bataskaanaa akka ta'e isuma abaaramaatu wal muudee dhufe inni har'a abaarame bor kan biraa muuda nurratti immoo abaarsa shaakalu abaarsa isaanii nurratti hojjetu ijoollee waaqootu ijoollee saba kanaaf taane nuti seera bataskaanaa ala waan deemneef nuti abaarsi isaanii nurratti hojjetu biyya keenya irratti sun hojjetu isaan garuu abaaraniiru ummata keenya abaaraniiru nu cabsuudhaaf jecha kanaaf muudamni kun gaafa raawwatu sinodosiin Oromiyaaf sabaaf sablammiidhaan gara godina keenyaatti gaafa dhufe mootummaan deeggarsa nu godhee nageenya keenya nu eegee baay'ee galateeffamuu kan qabu saba keenyaa wajjin uummata keenyaa wajjin kan nu agarsiise mootummaan deeggarsa nu godhe kun waan bakkee jiru waan ta'eef dhugaa bakkee jiru galata bakkee jiru gaarii bakkee jiru ibsuu hin dandeenyu waan ta'eef karaa mootummaadhaan ammas waan nutti bade jechuu hin dandeenyu waruma mana keenyaa kaleessa gabroonfataa mana amantaa keessa jecha biraadha qulqulluu sinodosii jedhaniif malee gabroonfataa mana amantaa da'oo godhatee gabroonfatu gita bittaa qooqa sabiidha isatu ummata keenya cabsee bare ummata keenya gulufsiisee bare nuti biyya kana keessatti tajaajiluu hin dandeenyu biyya dhalanne keessatti isaan garuu biyya biraa dhufanii Oromiyaa keessa galanii tajaajilu teessoo godhatanii gaafa tajaajila calqabu ummati keenya nu simate manni kan isaa dabalee nu galfate maqaa nu balleessani hin saamanii hin cabsani lafa saamaniif lafa cabsan isaan barbaadan malee nuti mana cabsuutti hin qabnu saamicha keessaa hin qabnu bataskaana nuti bulchinu keessaa meeshaan hin argamne meeshaan lola hojii nuti hojjennu keessaa hojiin siyaasaa hin argamne dhugaa dubbachuuf yoo ta'e isatti arganii cabsiisanii saamaniif isatti arganii cabsan isaan barbaadan naannoo Shaashamanneetti waan ture keessaa keessii dubbachuuf fakkeenyaaf isadha kan isaan irratti labsan meeshaa bataskaana keessa kan taa'e nama isaanii kan dawalee iyyuu nama isaanii kan dhugaasu isaan kan ajjeesu isaan yakkamaan immoo nuyi afaanni keenya waan qabameef nurratti olola geggeessan malee utuu deebii laachuu dandeenyu akka nama deebii hin qabnee taane malee rakkootuun qabaatin akka nama rakkoo qabu taane akka nama mudaa qabu taane malee jechisaan tokkoon dubbatan isa ofii keenya nu keessa jiru caala akka nuti bal'isnee deebii isaaniif laannee kaleessoo isaanii farda isaanii akka isaan akka mastaatii yookaas akka daawwitiitti of ilaalan gochuu waan dandeenyu haasaa isaan guyyaan ibsa isaan nurratti kennan nuyiif baay'ee kallattii ittiin deebiidhaan madda deebii keenya waan nuti dubbachuu hin jaallanne hin barbaanne waan nu dubbachiisu ture malee waan afaan nu qabsiisu turre namni yeroo nama himatu utuu himatamaan deebiin ni laatu beekanii nama himatan deebii nuti isaaniif qabnu deebii hawaasi kun isaaniif qabu utuu beekanii nurratti naasa'an turan of ilaalu malee rakkoo kana immoo kan fide taayitaa barbaannee miti isaanuma fide rakkoo kana akkuma yeroo mana lubummaa Oromiyaa jechuudha rakkoo uummataatu furanii utuu bataskaana eeganii utuu uummata qaqqabanii taayitaa isaaniitiin aangoo isaaniitiin uummata isaa magaalaa keessa jirus isa baadiyyaa keessa jirus sabaaf sablammis wal qixxee ilaalanii sinodosii laga tokko sinodosii biyya tokko sinodosii saba tokko duwwaa gochuu dhiisanii
ilaalcha saba tokkoof biyya tokkoo duwwaa aangoo isaanii duwwaa calaqqisiisuu dhiisanii uummata kanaaf uummata kana giddugaleessa godhanii yaada isaa giddugaleessa godhanii hojjetanii bira kun dhufu. Qaamni mootummaas qaamni kamis biyya alaaf keessa teessanii hubachuu waan dandeessan rakkoo kana isaantu fide maal fiddiitu fide waan ta'eef. Mani barumsaa abinnatti mirti beekuus mani barumsaa abbummaa lubummaatti baratan kolleejjiin hafuuraa Oromiyaa keessatti banamuu qabu. Sababni isaa Oromiyaa keessaa namni qaddasu, namni barsiisu, namni mana qosu baaphaasii taanaan kan isaanii immoo eessa jira malatu kan isaanii bakka dhabu waan ta'eef. Eessa kaa'atan kan isaanii immoo kanaafidha kan isaan Oromiyaa keessa dukkaneessan. Al tokko tokko abbaan tokko jiru waggaa waggaatti taabota 10 gasheen gadaamii dhaabeen afaan qindaaseetiin qindaasee maamirii qacareen Apa maamirii qacareen jedhu nutu taa'ee dhaggeeffata waan ta'eef waltajjiin sun jettee miti na turre jira waan ta'eef waltajjii sun. Taabota 10 gashuu miti uummati kan nabe taabota 10 kan caalutu jira biyya sana keessa. Taabota isa cufame sana nama baneetti tajaajilu dhibe. Taabota sanaan uummata nama eebbisu nama barsiisuu dhabame gaaffiin biyyichaa kanaadha inni isaan asitti gabaasatan kan biraadha. Maqaanyoo tokko ijaaranii taabota 10 itti gashuun nama 10 deebisuu miti. Dhiibbaa biyya sanarra kaa'uudha malee. Namni qaddeessu utuu hin jiraatin, namni barsiisu utuu hin jiraatin, namni baratu utuu hin jiraatin, manni barumsaa utuu hin jiraatin gadaamii dhaabu. Elementarii fi haayiskooliin utuu hin jiraatin kolleejiin dhaabbatu akkasuma ministeerri dhaabbatu. Kanaaf akka biyya kana keessatti Oromiyaa keessatti namni isaanii hojii argataniif jecha abinnattiin hin banamu. Iseen bakka Oromiyaa keessa immoo Ortodoksiinis hin jiru akka isaaniitti Kiristaanis hin jiru. Namni Oromiyaa keessa jiru yookaas biyya naannoo Wallaggaa jiru immoo Ortodoksaan dandeessaa Kiristaanaan dandeessaa immoo jecha isaanii. Soba jechuudha sobaan calqabanii sobaan tokko garuu yeroodhaa fi sobi dhugaa moo gaaf tokko immoo sobi dhagaa galagalchee ka'a akkuma gaafa qoomsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf kanammoo Waaqayyoof uummati keenya ragaa akka lafaatti uummata kana akka samiitti immoo akka Waaqayyootu firdii kana biraa ta'uukaas dhugaa kana ragaan Waaqayyoo jennee ilaalla. Waan sobni itti dabalu qabu dhugaa lafa jirudha. Uummatis ragaa waan ta'eef dhugaa lafa jirudha. Kanaaf muudamni kun geggeeffamee kaasee hamma gaafa nuti dhannee hojii hojjennee uummati keenya gammadee inni bataskaana keessaa bahee deebi'ee amantaatu addaan qoodeen afaan isaatiin bataskaana tajaajiluu isaa duwwaadhaaf deebi'ee gaa amantaatti deebi'u isaan quuqee isaan iyyisiise yeroo bataskaanni gubatu yeroo bataskaanni cufamu yeroo uummanni bataskaana keessaa bahee amantaa jijjiirratu yeroo maalummaa isaatiin nama dhiibamuuf guyyaa tokko gadi baadee hafuuraan baafame dallansuu isaanii dhagee gadda isaanii dhageessanii beekamu. Amma wanti gaariin hojjennaan gaaffiin uummata kanaa deebi'uun isaaniif kisaaraa waan ta'eef uummati kun dhalataa isaatiin tajaajilamuun isaaniif kisaaraa waan ta'eef gada cabuu waan ta'eef cabsanii baran malee likkiitti bulanii waan hin barree fi iyya calqaban. Kamtu caala ture maan iyyeen wayyaa gaddaa uffachuu taanaa yeroo namni uffatama yeroo bataskaanni gootu yeroo nageenyi boora'u uffatama wayyaan gadda wanti nama gaddisiisu baay'een jira. Isaanii waan nama gaddisiisu tun ta'in waan nama gammachiisutu isaanii gaddisiisi garagara dhugaa qabu ittiin barre waan ta'e haqa isaa isa kanaaf. Isa kanaaf jecha iyya baay'atanii yennaan mootummaan nagaa waan barbaaduuf mana lubbummaatti amma mana mootummaatti dhanii hiriira labsanii mootummaatu biyya jeeqalanii mootummaa keenya biyya bulchuu maqaa isaanii maqaa gadi baanii arrabsuutti ka'anii iyyan danda'u jarri waan ta'eedhaaf iyyaan biyya jeeqanii mootummaan immoo jeequmsa caalaa nageenya lola caalaa araara waan barbaaduuf mootummaan keenya kottaa deebi'aas hamma gimbootiitti na eegaa natu raawwachiisa isa booddeen dunuun mirkanaa jennaan mootummaa keenya dhaga'uu waan irra jiraatuuf dhimma nageenyaatiin oddoo hojii keenyarraa baanee gaafa dhufnu mootummaa keenya immoo galateeffanna kunoo qabee fidee asitti nuu hidheera waan ta'eef jedhan ammas mootummaa keenyaaf uummata walitti buusuudha dubbichi. Qumaara isaanii kun galaan nuti lafatti dubbannu dhabne malee. Mootummaa dogoggorsanii ka'anii mootummaa irratti iyyanii ka'anii gaafa mootummaan immoo nageenya tasgabbeessanii hojjetu immoo hidhaa kunoo mootummaan harka walitti cabsee hidhee dugda duubatti cabsee hidhee askeemaa irraa fuudhee kophee irraa baasee garafee fuudhee deeme paatrooliidhaan godhan
mootummaan kana nurratti raawwanne akka ibsa laannu kan nu dirqisiise tokko kanaadha. Uummata kiristaanotaa fi amantoolee adda addaa biyya alaaf keessa jirtan maalummaan eenyummaan kan isitti dhagahamu nuti keessa. Mootummaan nu kabajee achii nu kaasee addana tura jedhee nageenya keenya nu kabachiisee jira. Utuu mootummaan nageenya nu kabachiisne ta'e maayoona lubbuun jirachuu hin dandeenyu akka nama fooniitti shira isaan hojjetan beekna waan ta'eedhaaf. Hamma honaatti ijoolleen eegumsa galgala ganama ijoolleen afaan keenya beekan ijoolleen amalli isaanii bareedoon miliitarii illee fakkaatan nu bukkee ta'anii waan nuti nyaannu waan nuti dhuganii nageenya keenya nu kabachiisaa jiru. Galata qabna sirratti. Sobanii mootummaaf uummata walitti kaasu. Yeroo asii baanee deemnus nuti mootummaa dhaga'uu dhabneetu hin ta'in olola isaaniif mootummaa irratti oofanii uummata kana mootummaa irratti kaasuu barbaadan cabsuuf deemne malee mootummaa dinnee deemuu miti. Mootummaa keenyaadha. Salphisuun barbaannu, mufachiisuun barbaannu, akka inni arrabsamus immoo barbaannu. Isaanis kan isaan quuqaa jiru isa waan ta'eedhaaf keessa hojii isaanii hojjetu. Ittiin qabanii galagalchuu hojjetu waan ta'eedhaaf isa mafangileen as keessa hojjetachuu barbaadu. Yeroo mootummaan irratti ka'u uummati immoo mootummaa irratti ka'a isaan qumaan akkasii barbaadu. Hin beekna kana waan ta'eef kanaan hojjennu. Hamma honaa ibsallee laachuu kan dhiifneef jara kanaan mo'amnee miti nuti. Seeraaf mootummaa keenyaa mo'amne dhugaansaa kana. Jara kanammaa jilbeenfachiisuun yeroo nuti dhuftu. Mooneerra harka duwwaa yoo taate yoo birrii qabaachuu baanneyyuu yoo meeshaa biraa qabaachuu baanneyyuu dhugaadhaaf uummata kana qabna waan ta'eedhaaf jara kana mooneerraa hin moonas. Hojiidhaan gaaffii uummataa deebisuudhaan aarsaa kaffaluudhaan deebii uummataa kan uummata biraan ga'uudhaan moo'icha qabna. Har'as moo'icha qabna. Moo'icha sana waan qabnuuf shira nurratti hojjetamas maqaa nu balleessuudhaaf dhugaan lafa hojjetu jirti. Kanaaf achi yeroo baanee dhufnus addana taa'uun keenya olaantummaa seeraatiif mootummaa keenya dhaga'uun kabajuun waan nurra jiruuf Waaqayyos seeraan kaayee waan jiruuf jenneeti malee isaatiin waan isaaniif mo'amne itti fakkaate, waan isaaniif bitamne itti fakkaate, waan isaaniif doorsifamaa ta'e, waan isaan sodaa deebii laachuu dadhabne itti fakkaate. Utuu haasa'uu danda'e baay'ee haasa'uuna namni bongoluu lafaa fuudhee dhagaa nama yaadachiisa waan ta'eef. Yeroo isaan persentii shanaa isaan immoo 90 waan ittiin jennu qabna dhugaa lafa jiru. Yeroo isaan ittiin dhiifne malees. Dhugaa kana beekanii garuu utuu adabatanii ta'anii turuudha gaarii. Kanaaf jecha gaafa deebiin addana teenyu amma gimbootiitti nu tura. Anatu isiniif raawwata rakkoon qabu isin na dhaggeeffadha waan ani isinii jedhu raawwadha jennaan waan mootummaan keenya jedhe hundumaa raawwanne ta'a bahi. Isaa kottaa bahi. Ibsaan kenninaa bahi. Ishee jecha muummicha ministeeraa kabaja bahi jecha waliigaltee muummicha ministeeraa kabaja bahi jennee teenya. Bahi jechuun keenya isaaniif waan jilbeenfanne itti fakkaate. Hin beeku isaan. Hammam akka geenyu beeku, hammam akka gaanis immoo beeku utuu beekanii garuu dhugaa jallisu madaalii dhugaatti madaalli haqaa raawwataa jechuudha. Gaafa gimbootiin gaafa dhufu caamsaan gaafa dhufu walgahii isaanii jedhuma jedhan namoota farra keenya ta'an agar sibkatii nurraa fudhatanii faayidaa keenya nurratti hidhate biyya nurraa fuudhame uummata nurraa fuudhame dharaat kiiloo taa'u isaa waa'ee biyya sanaa maalitti beekuuf si danda'u. Reemootiidhaan godhame yoo waa koos jedhe yoo duraan kan buufatanii as galan isaan waa lokkosanii nuyi koo mana keessaa baasnee yoo dandeenye uummatatu mana ijaarratetti qottuu naa gadi tajaajilee jecha isaanii amaariffa isaanii sirreessuu qabu yoo xinnoo sammuu naanna'e ta'e mana ijaarrate uummatatti ijaarrate bataskaanni kan uummataati biyyi kan uummataati taa'ii qottuu na tajaajilu mucaa koo dhufee nu simata. Kun immoo bataskaana cabsuu miti jeequmsa kaasuu miti ittiin jiru dhiiggin jiru jara keenya of akkasumaan isaanii biyya sanaaf quuqama qabu taanaan maa dhiisanii as taa'u isaan uummata dachee baraa keessatti dhiisanii caakaa keessatti dhiisanii uummata dukkana keessatti dhiisanii mindaa irratti lakkaachuun barbaadame yoo ta'e immoo inni waan kan biraa. Silumayyuu biyyichi kan barbaadameef risoorsii biyya sana jiruuf maleessaatii uummataaf akka hin taane argineerra. Maaliif utuu isaanitti fageenyatti waaqeffamu akkuma waaqayyo teessoo isaarra taa'ee waamamu isaan araat kiilootti fageenyatti itti waamamu isaan abbaa baluu jedhaman waan ta'eef. Kanaaf jecha dhiisnee deebinee dhufne
gaafa isnee deebinee dhufnu immoo mootummaan turaa jennaan turre nu biyya isaanii kaafuunis hin qabnu biyyi kan biyyaati biyyi kan sabaati kan ummataati akkuma isaan itti dhufan nus itti dhufne akkuma namooti kan biraan isaan dura turan nus tajaajiluudhaan biyya keenya waan ta'eef Goojjameen Gondariin iddoo biraan dhandhamti. Maal muudame kun kan isaanii hookunoo ba'aa Goojjametti muudama meeqa geggeeffame waggaa 3 xumurani guyyaa tokko masqalee kaasanii na waggaasne jarri sun kan isaanii kophaa jalatti baatu kan keenya immoo fe'isa harreetii wal qixxeessaniiti nurra tuulu jechuudha. Inni kan isaanii sirriidha jechuudha. Amantii warra faallessan yeroo isaan muudatan ijaajjanii ilaalu ba'aa Goojjametti. Seera Goojjamee seera jechuudha. Nuyi garuu seera mana amantaa kanaa tawaahidoo ortodoksii keessatti rakkoo uummataa eegna kallattii seerri bataskaanaa fitaan agastiin jedhu gaafa jennu garuu mataa dhukkubaan isatu iyyuu kan isaanii immoo ni yemmuu jala keessa. Maaliif alaa amma addanaatti seera cabsanii dhufa waan ta'eedhaaf dheengadda. Amma dheengadda gaafa muummichi ministeeraa sinodosii lachuu tokko godhutti wala waggeessaa ta'an. Eenyu akka muudeef akkamitti akka muudaman isaanii maaltu gaafata? Eeyooti isaan gaafata. Hin beekna akka itti muudaman tokkoon isaa kanattanaan garazara waan jira lafa keenya waan ta'eef. Hankeenya gummaalee mataa nama dhukkubsa. Inni kun kanaadha gaafa namaan. Gaafa gimbootitti warra akkuma sila kaase amantaan kaase mana amantaa biyya minbara qisannaa marqaa fuudhatan jedhe warra iyyatu warruma diinummaan nu barbaadu qoree filachiistuu gaafa godhan barannu akka isaan dhibbaan wanta jedhan. Karaa tokko farra uummata kanaati. Karaa tokko farra mirga uummata kanaatiif aadaa uummata kanaatiif gufuudha. Karaa tokko immoo qoree filachiistuu ta'anii Oromiyaa irratti hojjetu. Mormiin keenya ciiqaa. Hojii mataa isaanii hojjetan malee hojii biyyaaf ta'u hojjetan. Gaafa dhaqanii ta'anis hojii mataa isaaniitii fi hojii fedhii nama isaan fakkaatu hojjetan. Waan nuti hubanne durumaan agarra filannoo qoree filachiistuu irratti ilaalu waan ta'eef. Wagiidhaaf nama keenya keessaa tokko keessa buusan akka shabooti beekaa isaanii wajjin akkas goone jechuuf shiranis malee isa eeggachuudhaan miti seeraa miti waan ta'eef. Kanaafuu hundinuu warra Musliimaa dhugaadhu warra Musliimaa mormuu fi uummata kana irratti warra ba'aa ta'anii karaa beekamneen gabroonfachaa warra jirantu ammas qoree filachiistuu nuuf ta'e caamsaa irratti waan murteessanii hin dhaggeeffanne hin gadda muudanii muudama lammataan keessaa nama 3 fuudhanii isa kaan bakkee fidan. Mootummaan caamsaatti asii ulaagaa kana kan guutan filatan wali inni isaan bakkee fidatan immoo maali? Qarshii aantummaa fi isa akka isaan jedhan ta'u calluma jedhu bahii dubbadhu bahii dhaqee akkas godhu bahii taa'e ka'e yeroo jedhan isa taa'uuf isa ka'u akka qodaa jiran isa barbaadan achumaan nama isaanii hojii isaanii kanaan duraa dhaqee isa hojjetu barbaadan irraa kan hafe muudama sirri. Muudamni sirriin gaafa xirri 14 geggeeffame amajjii 14 geggeeffame fitaan agastii bu'uura kan godhate seera bataskaanaa bu'uura kan godhate yoo ta'u asuma keessaa abboota 3 immoo fudhanneerra jechuudhaaf jecha fudhatan. Fudhanneerra jechuuf gaafa fudhatan madaalii isaanii ulaagaa ilaallee barumsa isaanii ogummaa hojii isaanii ilaallee dhanii gadi baanee ammas xurumbaa sobaa fufan. Madaaliidhaan nama madaalatu namni dorgomsiise hin jiru. Abbaa barbaadan fudhatan. Ha fudhatan garuu muudama lammaffaa jechuun manni mana amantaa keenyaas hin mormiti hin badaaleffatti. Qeesiin Phaaphaasiin daaqoniin lammatan muudame. Yoo muudame garuu inni muudames dibati isaanii taayitaan lubummaa isaanii irraa morkamee akka uummataa ta'e hojii akkasii hojjetan. Kanaan booddee akkamitti akka isaan waa'ee dogmaa dubbatan hin beeku. Akkamitti akka isaan waa'ee seeraa dubbatan hin beeku. Sidii galee kanaaf jecha hin mormine warra kanaaf uummanni ba'aa Wallaggaaf naannoo ishee jirtan ana buna barsummaan isinii waliin jira abbaa keessaniidha
hamma hidhamnutti ta'in hamma duunuttitu tajaajila jennee kutannee waan baaneef faayidaa dhiisnee baane malee faayidaan nu hin finne marcuma dhiisnee dhufne malee marcuma dhabnee marcuma barbaadan dhufne jarriyyuu beeku lafa nu turre waan ta'eef isaanuu beeku waan ta'eef kanaaf isin amantaa keessanitti jabaadhaa boris taanaan isin tajaajiluudhaaf nuti qophiidha mootummaan immoo sagalee uummata kanaatiif fedhii uummata kanaa dhaggeeffatee kallattii gaaffiin uummata kanaa deebii argatuun akka inni uummata keenya biratti karaa nagaatiin nu deebisu kabajaan ni gaafanna. Sabab isaa mootummaan hundi biyya bulchu kun uummati jaallatee uummati filateennaan biyya bulchaa jira malee dirqamaan irra hin teenye waan ta'eef. Akkuma kana Phaaphaasiinis Phaaphaasii uummata keessaa dhalate Phaaphaasii uummati jaallatu kan inni fedhutu uummata tajaajila malee muudanirra kaa'uun seera bataskaanaatti hin jiru labsiin biyya kanaas hin daangeessu waan ta'eef. Kanaafuu mootummaan kana beekee uummati nu barbaada uummati nuti irratti rafanne nu barbaada akka nuti dhannee tajaajilu barbaadna taanaan uummata keenya dhannee akka tajaajilu nageenya keenyaaf mirga keenya nuuf akka kabachiisu amantiin bilisummaadha waan ta'eef. Yoo jarri dogoggorsan irraa kan hafe sirna muudamaa keessa mootummaan galee Phaaphaasii akkasitti dibii qeesii akkasitti dibii akkasitti irraa fuudhii hin jenneesii hin jedhus waan ta'eef. Mootummaan nageenya kabachiisuuf itammoo naas nu turse ammas nageenya keenya nuuf kabachiisee gara teessoo keenyaa gara uummata keenyaa gara Baha Wallaggaatti akka nu deebisuun gaafata. Kanaaf bakka hin taa'u taa'ee uummata kanaaf amanamaadha. An abbaa keessanii isinii wajjinan jira isinis nu wajjin jirtu jabaadhaa Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u biyya keenya saba keenya uummata keenya Waaqayyo nuuf eeguu galatoomaa ulfaadhaan isin. Bataskaanni tokko lubni tokko bataskaanni baatii ji'aatiif iddoo naanna'uu qaba. Naanna'eetu iddoo biraa irratti tajaajilee dugda fudhatee yookaan akka isaan dhufan godheetu ji'a kan isaatti naanna'ee dhufutti akka bataskaanni banamu godha. Kun dhugaa moo soba kan jedhu inni gajjallaa jiru sinis kaayu. Luboota gahaa waan hin qabneef, diyaaqonoota gahaa waan hin qabneef, kun immoo maaliif dhabee waan nyaatee keessaa miindaa ittiin hojjetu waan hin qabneef. Rakkoon akkasii kun furmaata akka isaan godhatanii. Bataskaanni gajjallaadhaa tajaajila hin qabne kun daataan bataskaana kanaa funaanamee akkuma istaatiksiin uummataa funaanamu daataan kun funaanamee lakkoofsa bataskaana kanaatiin hammana gochaa jirra jedhanii akka Itoophiyaatti dhiyeeffatu. Akka addunyaatti beekamtii kan isaan ittiin argatan bataskaana tajaajila hin qabne gajjallaa sanaadha. Bataskaanni kun akkamitti furmaata kanaa qabaachuu qaba? Yoo hamma isa olii ga'uu baatillee jara dhufee akkamittiin fooyya'uu qaba kan jedhu kaayyoo keenyaadha. Haga har'aatti warri rimittiidhaan godina qabatanii ta'an furmaata kanaa gochuu hin dandeenye. Isaan isaa uummataa wajjin waliin argan. Waggaatti yoo argan godina keekkee irraa gadi bu'anii yoo argan aanaa rakkoon immoo aanaa biratti miti gadi bu'eeti gajjallaa jira waan ta'eef rakkoon kun furmaata akka godhatuufi kan nuun ergama keenya raawwachuudhaaf baane. Ammas kun karaa tafuu hin danda'u kan jedhu ejjennoo keenyaadha. Kanaaf ammas nu hubattanii nuun kan jiraannuuf kan jiraanneefis uummata kanaafidha. Iddoo biraatiin dhufne uummata keessa jiraannu keessatti immoo biyyuma mootummaan bushu keessatti uummanni waan nu jaallatuuf yeroo mootummaan illee ergaa uummataa dabarsuu barbaadu isa kanatu bakka nu bu'a jechuudhaan an akka kootti yoon isinii ibse yeroo mootummaan ergamaaf waan uummataaf ta'uu qabu dabarsuudhaaf yeroo barbaadutti uummanni bakka buusee gaafa nu ergatu Jimmaa taanaan masaraa mootummaa ga'uu taanaan akka Adaamaatti akkuma naannoo keenya Oromiyaa keessatti akka ittiin adeemaa ture. Diidaan nufne keessummaa miti nu. Har'a garuu keessummaa taanee uummata keenya wajjin akka waliin agarreef mana cufaa keessa kan jirru eenyu nu arguu hin danda'u. Baanees kunoo ji'a guutuu
bataskaana deemneetuun tasaalamin tu kadhannaan godhatin kadhannaa dhuunfaa keenya mana keessatti godhannee biyyuma nagaa keessattuu jirru akkasittiin kaa'amnee iddoo kana keessa akka jirru hundumtuu nu qabeeku. Kana gaafa jedhu mana kana keessa jirra kan isaan jechaa jiran rakkootu ragaa jira kan jedhan rakkoo kana fakkaatu irraa kan hafee namni dhufee asitti rakkoo addaan irraa ga'e hin jiru. Isa kana soobadhaa. Kanaaf ammas taanaan mootummaan nu hawwatu keessumaa ani godina irratti ergamee jirutti qaamoleen achirra jiran qaamoleen mootummaa godina irraatii magaalaan irra jiru irratti gandoota godina sana jalatti argaman irratti hubannoo kana nuuf qabaatu. Godina irra kan jiran keessumaa eengadda gaafa adoolessa 2015 qaamni nageenyaa ijoollee waajjira keessa hojjetan nama 3 waamee qajeelfamaa ulfaataatti laatee ture. Atattamaan waajjira kana gadhiisaa hidheennaan waraqaa nu kennaa waan ittiin gadhiifnu ittiin jedhanii turanii maaliif akka jedhame garuu adda ba'ee anatti wanti himamee jiru utuu natti himamee gaarii ture. Anis kaayyoo kana maal gochuu akka hin qabuun itti hima waan ta'eef. Kanaaf kanallee mootummaan of hubatu. Mootummaa gaafa jennu gajjallaa kan jiru kan hojjetu namadha. Kun kaayyoo mootummaa ta'uu dhiisuu danda'a. Kaayyoo nama dhuunfaa yoo ta'e kanarraa akka nu sirratu akka nu hubatu immoo kan jedhu ergaa koo qabaa. Walumaa galatti gara fuulduraatti wanti nuun isinitti himuu qabnu yooma jiru jiraannee qajeelfama isinii laannuun isinitti ma'anii godina akka mana amantaa Ortodoksii Oromiyaa keessa jiranitti godina Qellem Wallaggaatti ani abbaan Iyyaasuu toon jiru namni qaxxaamuraan godinni 3 otoo harka jiru keessumaa naannoleen 3 otoo harka jiru Abbaa Rufaa'eel qajeelfama tokko tokko dabarsuudhaaf yaalaa kan isaan jiran waan ta'eef qajeelfama isaan dabarsaa jiran kun fudhatama akka hin qabne akka hubattan isin jechuun barbaada. Sababni isaa adeemsi kun adeemsi seeraa alaa waan ta'eef Paappaasiin tokko jedha qajeelfama mana amantaa keenya Paappaasiin tokko kan inni qabachuu qabu haagara sibbatii tokkitti yookaan kutaa lallabaa biyyaa godinaa tokkitti qabachuu qabaa. Sababni isaa haagara sibbatiin haadha manaa Paappaasii tokkooti jedha. Yoo dabalee kan biraa qabaate haga ejjetti ilaalamaa jedha. Kanaaf godina tokkitti qabachuu waan qabuuf Abbaa Rufaa'eel garuu Gambeellaan kan isaaniiti, Dabuub Sudaan kan isaaniiti, Asoosaan kan isaaniiti. Maaliif dabalataan Qellem Wallaggaa harka lafa jalaatiin namoota tokko tokko dogongorsaa akka isaan jiran waan hin dhabuufi. Asumaan kun qajeelfama anarraa fudhattan akka ittiin beektanii godina sana jala kan jirtan hundumtuu haga aanaarraas gadi bu'ee adbiyaa irratti qajeelfama kan anaan akka gaafattan anis akkan isiniif dabarsu jechuun barbaada. Xumura irratti kanan isinitti himu guyyaan har'aa adoolessa 3dha 2015 sa'aatii muraasa fuuldura naa bilbilamee abbootiin 25 qaamanii to'annoo jala galaniiru kan jedhu feesbuukii irraa agarree maal fakkaataa jedhanii nu bilbilanii lakkisaa kuni lafumaa ka'anii mootummaaf uummata kan wal dhabsiisuu barbaadan yoo ta'e irraa nun nagaa keenya jirraa wanta akkasiis hin jiru hin jiraatus hin jiraate jennee yaadu. Namni yakkame to'atamuun seera. Yakkamaan to'atamee yakka isaatti itti gaafatamuun seera. Nu garuu kana keessaan bahu dhimma amantaa dhimma uummata keenyaati. Waan lubbuu keenyaaf lubbuu uummata keenyaa waliin qophoofnee mootummaa dhaabuudhaa kan hafe kun hin jiru akka hin jirrettis qabadhaa. Warri bilbiltanii gaafattanis hubannoo sila akkuma bilbilaan isin ilaalan amma immoo ibsarrattis isin ilaachuun barbaadaa. Walii galli abboonni waliin jirru nageenya qabnaa nageenyaan jirraa kan nutti hir'ate isin bira geenye isin tajaajilu duwwaarraa kan hafe rakkoo biraa hin qabnu waan ta'eef isinis nagaan nu jiraadhaa jechuun barbaadaa. Ayyaa ta'a. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko amiin.
duraan dursee biyya keenya Waaqayyo biyya keenya Itoophiyaa eebbisuu, uummata keenya yaa fayyisuu, amantaa keenya nuuf haa eegu. Ibsa kana kennuudhaaf kan na dirqamsiise naannoo Oromiyaa fi kibbaa keessatti uummanni Oromoo fi sabaaf sablammootaa kan muuddaman Phaaphaasonni amajjii 14 bara 2015 yeroo ammaa kanatti hojii isaanii dhiisanii akka duubatti deebi'an oduun sobaa odeeffamaa waan jiru. Ragaa kanaaf nuti immoo oduu dhugaa kan mataa keenya qabannee dhufneerra. Phaaphaasota amajjii 14 bara 2015 muuddaman keessaa ani isa tokkodha. Maqaan koo Abbaa Alaazaar jedhama. Kutaan lallaba kootii Bunnoo Baddalleedha. Akka eeyyama hafuura qulqulluutti kutaan lallabaa kun erga naga'e jalqabee itti gaafatamummaa kanaanis gammachuu guddaadhaan fudhadheera. Itti gaafatamummaa kun guddaa yoo ta'e iyyuu akka ajaja hafuura qulqulluutii fi namoota gurguddoof kan eeyyamamu yoo ta'e illee akka eeyyama hafuura qulqulluutti hafuura qulqulluu na dandeessisa jedhee itti gaafatamummaa kana fudheera. Kanaaf itti gaafatamummaa koo hangam ba'utti wareegamummaanis yoo jiraate kan duubatti na deebisu hin jiru. Inni kun immoo wangeela irratti gooftaan keenya barreeffame kan mootummaan jaallatee fide osoo hin sodaatin ragaa kan naaf ba'e. Anis abbaa koo fuulduratti ragaan ba'a jedhee akkuma dubbate imaana guddaa natti kenname kana ba'uudhaaf dirqama koo fudhadheera. Kanaaf uummanni naannoo sana jiruu fi dhaloota naannoo sana ta'ee biyya alaa biyya keessaa jiru akkasumas akka Oromiyaaf sabaaf sablammootatti ergaa kan nurraa eeggattan kamiifiyyuu nuti kaayyoo keenya kan jalqabne akka itti fufnu beekuu qabdu jedheen isiniif dabarsuu barbaada. Kanaaf abidda sanyummaa irra taa'ee soorata mataasaa kan qopheeffatu eenyu? Namni kamiyyuu as keessa kan jiru dhimma mataa isaatiif kan dalagu hin jiru. Sababni isaa kan itti jalqabneef dhimma biyya keenyaaf, dhimma amantaa keenyaaf, dhimma nageenya keenyaaf, waa'ee fayyisaa keenya, waa'ee Yesuus Kiristoosiif malee waa'ee dhuunfaa keenyaaf miti. Sanaaf jecha nuti lagaan osoo waliin qoodiin yootiin osoo waliin qoodiin naannoo Oromiyaa kan jiru hundi keenya akka Oromiyaatti ni hojjenna. Kan hojjennu immoo Oromiyaa qofaaf osoo hin taane sabaaf sablammii hundaaf waan muudamneef hundi keenyayyuu biyya keenya hundaafiyyuu ni hojjenna. Isa kanaaf immoo duubatti kan nu jechisiisu hin jiru. Akka qannoonaa mana kiristaanatti kitaaba Fitaa Nagastii kan jedhamu baranneerraa ni barsiisnas. Kanaaf keewwata 5 lakkoofsa 105 irratti Phaaphaasonni yookaan hangafoonni Phaaphaasotaa 2 fi 3 ta'anii episkooposota biraa muuduu ni danda'a. Isa jedhu ka'umsa godhannee to'ii muudama kana fudhanneera. Kanaaf kitaaba Abdiilis kitaaba seera Tsiyoon kitaaba ajajaa kan jedhu irrattis jechi kun barreeffameera. Isa kana ka'umsa godhachuudhaan doogimaa fi qannoonaa mana kiristaanaa haala eegeen muudama kana fudhanneera. Kanaaf muudama kana fudhachuun keenya akka amantaa Ortodoksii Tawaahidootti qaama kamiyyuu shakkisiisuu hin qabu. Qaama kamiyyuu kan shakkisiisas miti, doogimaa fi qannoonas kan eegala. Sanaaf jecha nuti yeroo sirni kun duubatti yaadeemu jechaa jedhamaa turellee mormaatii turre. Sababni isaa aangoo lubummaa mana kiristaanaa namni tokko kiisii isaa keessaa fuudhee kan namaaf kennu yeroo barbaade kan namarraa fudhatu osoo hin taane akka waaqummaa hafuura qulqulluutti akka eeyyama Yesuus Kiristoositti kan kennamu waan ta'eef hunda keenyaafuu walqixa kan kennameedha. Waaqayyo immoo saba keenya hundayyuu walqixa ni jaallata. Nuti walqixxummaa kanaaf jennee mirga saba keenyaaf of bulchuu jennee ni hojjenna malee saba kamiifiyyuu miti, sodaas hin qabnu. Muudama isa lammataa immoo duubatti deebinee fudhachuu akka hin barbaanne duras mormaatii kan ture keessaa isa tokkodha. Ammas kitaaba Fitaa Nagastii jedhamu kanarratti keewwata 5 lakkoofsa 181 irratti lammata kan muudame episkooposis haa ta'u luba yookaan daaqunii kan muudames aangoon yookaan taayitaan lubummaa isaa irraa yaa fuudhamu jedha. Akkasumas kitaaba mana kiristaanaa 8 kitaaba kakuu haaraa 35 keessa isa tokko kan ta'e kitaaba ajajaa lakkoofsa 46 irratti akkuma dura dubbadhee lammata kan muudes episkooposis haa ta'u luba yookaan daaqunii sirni taayitaasaa yookaan lubummaa isaa irraa fudhatamu jedha. Kanaaf nuti duubatti deebinee isa kana akka hin fudhanneef mormaatii kan turre isa kanaaf jechuudha. Kanaaf
hundi keenya iyyuu beekuu kan qabnu amantaa Ortodoksii Tewaahidoo eegaa saba keenyas eegaa nageenya keenyas eegaa akka biyyaatittis hojjechaa malee doogimaa fi qannoora mana kiristaanaa diigatii sirni nuti hojjennu hin jiru waan ta'eef sodaa kamiyyuu hin qabnu. Lammiin isa kana dhagaatii jirtan eebbi waaqayyoo hunda keenyaaf haa ta'u jechaati doogimaa fi qannoora mana kiristaanaa hin diignes ammas diiguun barbaadu duubattis hin deebinu. Amma sanbata darbe warri muudama lammataa gaggeesses kan gaggeeffameefis kan gadduun barbaachisu isaaniif ture. Isa yeroo darbe rifeensa haddatan sooman sa'aatii hedduu sooman bo'aa kan turan yeroo sana osoo hin taane yeroo doogimaan mana kiristaanaa bade yeroo kanatti rifeensa haaddachuun warri artistoota jedhamanis gadda guddaa gadduun uummanni keenyas warri mana kiristaanaa deeman mana kiristaanatti uffata gaddaa uffisuunii fi ofii uffachuun amma tureetu sababni isaa doogimaanii fi qannoora mana kiristaanaa waan badeef. Seenaa ni beekna yoo ta'e bara 1921 caamsaa 25 episkooposinnaa biyya Gibxi irraa kan fudhatan abbaan keenya Abuna Baasiliyoos ji'a 9ffaa isaaniitti amajii 21 bara 1922 episkooposii tokko muudanii turan qophaa isaaniitiyyuu. Sirni kun qannoora waan ta'eef namni tokko yoo rakkate kan jijjiiruu danda'u akka seera abboototaatti jijjiiramuu waan danda'uuf yeroo sana doogimaan badee qannooraan badee jedhee namni mormee jiru. Inni muudes Abuna Baasiliyoos inni muudames gara qulqulloota Sinoodositti dabalamanii walumaan hojjechaa turan. Isa kanaaf jecha nutis rakkoolee mana kiristaana naannoo Oromiyaa fi kibbaa yookaan Oromiyaa fi sabaaf sablammoota gidduutti jiru furuudhaaf jecha abboonni keenya sadeen tarkaanfii kana fudhataniiru. Inni kun kan hunda keenya gammachiisu kan biyya keenya gammachiisu ta'uu osoo qabu namoonni hedduun dhiibbaa ummata keenya irraa qabuu fi jibba nurraa qabuun waan baay'ee dalagaatii turuusaa baay'ee kan nu gaddisiisudha. Kanaaf tarkaanfiin itti aanu amma nuti kallattiidhaan aangoon lubbummaa keenyaa aangoon paappaasummaa keenyaa akkuma jirutti gara tajaajila keenyaa deemuudha. Isa kana beektanii hundumtiyyuu warri hanga lubbuutti nuuf wareegaa jirtanis jabaattanii jiraachuu qabdu. Gaaffii yeroo tokko tokko ka'uuf ammoo sababa kanaatiin namoonni hedduun du'aniiru kan jedhan nutis namoota hedduu miliyoonatti lakkaa'aman dhabnee turre. Kanas yoon jedhu sababa rakkoo afaanii irraa kan ka'e dhiibbaa uummata keenya irra gahaa ture irraa kan ka'e beeta kiristaanaa yookaan manni kiristaanaa hedduun cufameera. Uummanni hedduun badaniiru. Luboonni hedduun qalamaniiru. Amantoonni baay'een isaanii amantaa keessaa ba'aniiru. Amantaan keenya kanaa miti jedhanii hanga bahutti kan taasise amantaan Ortodoksii saba tokkoof akka hin kennamne wallaalanii osoo hin taane rakkoo yookaan dhiibbaa uummanni biroo uummata keenya irratti gaggeessanirraa kan ka'edha. Kanaaf amantaan Ortodoksii Tewaahidoo saba kamiifiyyuu walqixa kan kennamte waan taateef mirga ofiin of bulchuu keewwata addunyaa irratti barreeffames ka'umsa godhannee ofiin of bulchuu ofiin wal muuduu ni dandeenya jennee tarkaanfii kana fudhanneerra. Warri tarkaanfii kana hin danda'amu jedhanii irra deebi'anii muudan immoo seenaa uummata Oromoo gurraachessu waan ta'eef ofitti deebi'anii gaabbii galuun akka isaan barbaachisu dhaamsa kootii. Uummanni koo warri eegaa jirtan warri Bunnoo Baddallee yeroo dhiyoo keessatti gara tajaajilaatti akka dhufnu hundi keenya walii galleerra waan ta'eef ni dhufnaa. Kanaaf abbaan biraa kan isin tajaajilu dhufu hin jiru. Kan dura muddame ni dursa waan ta'eefiyyuu amma nutu gara tajaajila kanaatti dhufaatii jira jechuudha. Kanaaf Waaqayyo hunda keenya waa eebbisuu kan rakkate rakkinaa baasee kan wal lole araaramanii kan wal jibban wal jaalatanii kan dhabe argatee kan dukkanaaf ifee dhangala'oo dhiigaa malee caccabuu lafee malee gadda laphee malee hundumti keenyayyuu wal agarree tajaajila gaarii waliin tajaajillee mootummaa Waaqayyo akka dhaallu eeyyamaaf jaalalli Waaqayyo hunda keenya faana haa ta'u. Nagaan tura. Jallisu waa'ee waaqako, jallisu waa'ee gooftako, olmaasaatu narra baay'ate, hin jallisu.